إن ربي إنما هند يوم ريكي سرت إيرسو وانو جتن كسرت والكبجة أوكي ماستر وانا جت كان أبي أوبريشن كتادي هوسبيتال كتورتي دا يرول لب منك إيجو مقالته جونا ورمشينا كابو أنا كدوم فاكيات وانا ني itti isi kuba kabarakko ishee hedduu waan natti maaturteef qannoo siisillee waan adda baafachuu barbaade jira garuu kana adda baafadhe garuu akka dhukkubfattee operation taatee turte eeguma galteeti yeroo lama ammoo akkas waan taatedha fayyitee kaatee immoo ijoo eega fayyitee kaatees immoo biyya kana keessas badaa taa'uunaa ta'an jiru kan jettudha akkas immoo waan akkasii dubbataa turte hospitaalatti duute immoo jechuudha duraan dhukkubfatteeti kan operation taate jechuudha akkasii jechuudha waan hundayyuu immoo akkamitti akka duute kan jedhu qabatamaatti fakkeenyaa fi awwaanan kanarra du'a si eegan qulqulleeffadhee booda egaa hospitaalatti dhukkubni si maalirraan kee maal kan jedhuu fi booda kabaroota jechuudha garuu akka hospitaalatti operation kana dura taateetti eeguma biyya galte operation taateetti mucaanollaa maatii ishirraati kana fudhu information kana maatii ishee jechuudha ijoollee maatii biyya alaattis maatii mana tokko galanidha biyyattis maatiidha kanan irraa odeeffachuu danda'a jechuudha ijoollee maatii jechuun waan miidiyaa irratti wal beekan miti waan miidiyaa miti waan lafarraa maatiin itti wal beeku maatiin jira firooma qabanuu fi akkasuma ollaa walii ta'anii biyya alaatti illee kan wajjin jiraataa turanidha kana information kana irraa fudhachuu danda'a jechuudha isheegaa eessa argannaa miti eessaanu bilbiluu argachuu dandeenyu silaa utuu siin jiraatte karaa kamiinuu argachuu danda'a asiin illee argachuu dhiyeenyuma kana bare ji'ootuma eega galte ji'oota muraasa dura bare tiiktookii fayyadamuu dhiibteetti beektaa ji'oota asuma bakkuman taa'u kana taa'ee sawwaraabaa dhuftee komintii naa barreessite miidiyaa keenya kana biyyatti dhaabuu barbaannaa biyyatti immoo akka hojjettu nu gargaarsa ofii qabda innaan rakkoon qaburaan jette ittuma dadsaa'u jechuudha ji'a muraasa dura dheekuma dhukkufattee fayyite jechuudha. Waggaa dhageessa barana yeroo siin barana bus wayii argeetan ture Dubaayin kanatti obbolaan qabuu jechuu jetteedhaan bilbila keenyaa ergii takkatuun jedheen gaafas kanaan dura kuma kee laayivii irratti beekaa waggaa laman jechaadha. Waggaa laman taree sana bilbileen argitee maal taate jennaan bakka rakkinaan kee qoodadha. Bar maaster waayisaapiin siitii fi waayisaapiin tokko obbotomii si lakkoofsa kennee lakkoofsa koo fayyadamti bar lakkoofsa koo fayyadamti an obbolummaa akka eenyutti walitti dhufna beektaanaan wooma akka waan obboleessa koo xiqqaatan si ilaala jetti yeroo hedduu icciitii si waan fuuldura hojjechuu jettu waan keessa darbite jireenya ishee keessa darbite yeroo tokko beektaa Suudiyaan dhuftee ji'a muraasa dura galte beektaa dura utuu Dubaayin dhaqin jechuudha. Wantoota kana hunda ani irraa adda baafadheen beeka icciitii ishee maaliif akka galte ani eenyudha jechuudha amma fakkeenyaa waayistaappii kooti botomii lakkoofsa koo fayyadamti lakkoofsa dhabdee jechuudha innaa achi jirtu innaa galtu sana keessallee jechuudha ani itti deebi'ellee inni ilaalle irra jirtiif hin jirtu jechuudha lakkoofsa kenneefi sanaan fayyadamte jechuudha waayistaappii fi botomii. Ani beektaan baay'eellee rakkoo Dubaay irratti dhalatee rooytuu ture mucaan keenya sunillee keenyuma rabbiin isallee duniyaa fi akiraatti isaa milkeessu jedha mucaa sanallee galateeffachuu barbaada. Mucaa sana wallabanii hawaalaa maallaqaa irratti wallabanii nillee yoo jala jiraate jedhee obboleessa kiyya gaafa turaa wannan sitti meeyyuu kun akkana dhufee ka'e har'atu wanna si martee si bira jiraate lubbiin isa kana bakkatti kaffaltuun qabdu gammaddee gaafas illee isaafillee du'aa godhen ture rabbiin ammallee mucaa sana rabbiin nama isa horu umurii isaa rabbiin dheeressuun jedha isiin illee gammaddee biyya galte gaafa sana irraas rakkoo ati qabduun siin qooddadha jedhee as taa'ee achitti du'aa godhee leeyilii salaatee subii salaatee dhimmisii achumaan sa'aa 5 booda subii irraa jechaadha ji'a tokko keessa waan sana qabne ji'a tokko keessa nu xumuramee subii salaatee yeroo nan ka'u rikoordiin argite risiitii waliin wanni kiyya ajaan kiyya naa bahe jette an gammachuu kana caaluyyuun jiru wannaan maatii kee dhaqee haadha kee dubbisaa naan jette wallaahi rabbii kana na arga haadha kee dhaqee dubbisaa naan jette ani bakka biyyuma sana keessa jirti dalagaa rakkattee fahin jedhe barreessa siin galtee yoo hin barree bar hin barreessaaf yuutuubar intiriira illee jirtu waasaappi yaade naan jette bargaleeruma haadha kiyya arga haadha kiyya yaade naan jette namni isuma galte baree namni akka durii miti ijoollee obbolaa amman siin jedhu kanaani kottaa galaa namni du'ee dhumaa jira jiruun amma lafa kanarra jiraatamu kottaa haadha keessan argaa naan jette itti baree
ijoolleen maatiitiin haasaa turan haati keessi gaafataa jirti. Amma jiraatamu namni du'ee dhumaa jira. Kottu haadha kee ilaali jettee hiriyaa isheetiin. Baay'ee garaa nama nyaatu. Wallahi rabbiin isin maraa jedhamu. Bakka yaada keessan yaada kiyya gabaabseera na bira yaada fuudhee suma naggeeffadhame xiqqoosi. Wallahi tu biyyaati mana taasisaa jirra bar. Ifamaa waliin ilaala ilmi namaa waan khayrii hojjete khayrii isaatiin namni inuma yaadatamaa yoo waan badaa hojjetes badaa isaatiin yaadatamaa. Erga namuu irra caalaan isaanirraa kaaftanii misirgaadhiirraa kaasee munaan nama isiinti siqattuudhaan nama maalummaa si beeknuudha. Hanga tokko jiru hiriyoota shamarraa keessaa ta'e nama beekuudha. Inni guddaan asitti munaan akkanaa kan osoo hin taane khayrii si dubbachuun osoma jiru inni amma nurraa barbaachisu hanguma yaani salaan nu keessatti rabbiidhuma keenya kadhannee fi haa jennu. Malee yoo maaliif waan garaa madeessa nama tokko nama beektu kana jireenya isaa kana rakkina isaa duraanii asirratti yoo baaftee dubbatte xiqqoosii miiran taana keessa nama galchasii galee kanaafi hojii si waan beeknuuf hanga tokko waan zaahiraanii beekna waan keessa si rabbiitu si beekaa rabbiin akkuma zaahiraan nuti beeknu sana keessa si rabbiin sana ol haa godhuuf waan ta'eefi du'aa'ii gochuutu irra barbaachisaadha. Du'aa'iidhaan bira haa dhaabbannu namni illee yoo galee jedha akkani du'aa'ii godhuufi waan kanas immoo dhibbatti erga qoratamee du'umsi dhugaadha ta'eefi wanti barbaachisaan isa deemeef du'aa'ii rahmata gochuufi kana qofatu nurra jira. Khayrii isin hojjette sana yaadannee nuti ammoo borii keenyaaf kan nama arrabsu kan namni waan badaa dubbatu asirratti taa'ee maalan furadhe kan koo kunoo guyyaa natti himtee dhufti duuti kan koo kunoo achi fagoodha natti himaa. Bari addunyaan tokkoffaa biyyatti isaa jira lammaffaa tikkeetta kutannee jirra beeki. Tikkeetta kutannee jirra hundi keenyayyuu ilmi namaa tikkeetta du'aa kutatee taa'utu jira. Atis isinis jechuudha. Tikkeetta kana ammoo yoom akka ta'u hin beeknu. Bara amma yeroo viizaa baafattu asitti viizaan kan kee waggaa lamatti dhumaa beekta. Garuu isa kana ammoo viizaa deemsaa kutannee jirra tikkeettas kutannee jirra garuu guyyaa kam akka ta'e hin beeknu. Kanaafuu wanni barbaachisaan maaliif nama khayrii hojjetee du'e sana haa yaadannu. Nama sharrii hojjetee du'es immoo haa yaadannu. Namni kun kaleessa sharrii godhee har'a nu bira hin jiru haa jennu. Namni kun kaleessa khayrii godhee har'a immoo nu bira hin jiru. Kana of bira qabannee isa du'eef du'aayii godhaa. Kan keenyaafis ammoo akkamitti deemuu jira nuti ammoo yoom deemaa jirra nutti himee dhufaa jira duuti kun bar an durqee xiqqisha wayii maal ture beektaa tokkuma wallahi waan dargaggeessi duunsee waan ijoolleen duunsee waan nama guddaa qofatu duunsee waan si ajaa'ibu keessaa jechuudha. Garuu amma immoo erga of barree ilma namaa kan namummaa keenya guunnee jannataaf azaaballee barree du'a kana barreeyo akkamitti fudhataa jirra hiriyoota hedduu dhabaa jirra bara amma nuti akka Dubaay kanatti nama sadii qofa nama wajjin nyaadhee wajjin dhugee ilaalu isa ijaan beeku osoo hin taane nama misira isaa beeku nama wajjin nyaadhee wajjin dhugee rakkina kootti mee rakkina taanatti mee nama sadii dhabeera of biraan as keessaa namu akka kana maatii dubbisu akka jechuudha. Shamarrillee akkuma kana hiriyaasa hedduu dhabaa jirti. Nummoo gorfamuudhaaf da'awaa namni sitti godhu caalaa gorsa abbaan keessi gorsu caalaa duunti hiriyaan kan keessi biraa adeeme amma rakkoon keenya hadda du'i guyyaa tokko asumarraa boonyee gaggabnee asumarraa azannee gaafa borii bakka muuziqaa bakka sirbaa tiiktookirra waa gadhiifachuurra jirra. No rakkoon keenya guddaan inni miidhaan nurra ga'aa jiru isa kana jechuudha. Eessa akka jirru gaafa namni du'e sana qofa hundi keenya akka nama ree shahaadaa qabatee ol baanee shahaadaa qabannee abrii jabeessina. Garuu torban takkaan booda nama du'e sana yaadannu. Isa kana of keessaa balleessinee jira. Anallee yoo nama badaate anallee gorsaa ofii keenyaallee duuti hiriyoota keenyaa nu haa gortu warri du'e waan du'e wal argee jira. Argate khayrii isaa waan hojjetes sharrii isaa waan hojjetes dhaqee argee jira. Lamu arguutti hin qabnu. Kan keenya tammoo tikkeettiin citee ta'aa jira. Guyyaa tikkeettiin keenya sun saafaruu hin beeknu. Kanaafuu nama du'e irraa fakkeenya fudhataa. Yoo sila nama badaa taane arraba keenya qusanne yoo sila jibbaa gandummaa qabaan ilmi gandi keenya manni keenya kutaan keenya eessa dhundhuma sadiitu qofa bakka biyyottii qofa. Uffata har'a uffadhee deemu kana uffata hadha faashisoo uffadhee deemu kana uffanni kan koo bormaanni kaafana ta'a. Harki kan koo wadhaan of shaaworii galee of bareechuu kun bura harka namaatu na dhiqabar. Isa kana yaadannee jireenya keenya hunda isaa jijjiirree yoo walirraa zannii qabaanne yoo illee waan badaarra jiraataa turre dhiifnee of duuba deebinee ofii keenya haa yaadannu ofaa millannu ofitti adeemnu ofumaa haa barru yaabbii keenya akkasii dhiifamu dheeressee jira. Alaa baay'ee beektaa guyyaa tokko waa rakkattee natti dhaga'ame sagalee isii kana jechuudha. Rakkattee laayibii kana irra jira beektaa bakkuma kana taa'ee waraabennaa galtu sana keessa sagalee natti qabdee utuun si qabu rakkadhaadhaan jettee garaana nyaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokko lakkaa'utuun si qabuunaan abbaa argina asaara billaa alee laa hara walaa kottu meeda fiitiin haadha wali. Waa rakkattee obboleessa siyya bareetti eenyu ta'e beektaa maallaqaaf jechuudha. Isii na dagatti nama biraatti bilbila ta'a turte namni irraa bilbila kaasuu dide sii galee
Tokko gootun si qabu rakkata. Gootun si qabu rakkata jette beektaa. Ishiin akka namatti dadawwalte laayibirra hin jira. Natti dawwaltee jennaan laayibirra hin jira jedheen sagalee qabee fi yeroo galuu kaatu sana jechuudha. Obboleessati immoo quraana markaza Yamanii wayi qaraasii galee. Ishiin namatti dadawwalattee booda isan na yaadattes mal laayibii karra jiru natti laayibii gadhiisi irraa bahi naan jette. Wallaahi billaahi irraa bahi kottu naan laayibii gaafa sana agattu keen irraa bahi. Irraa bahi waan isin na waamteef maal akka ta'e naannanii fi dhaqeetti dawwalu kun waan akkanaati waan ta'eef eessa maal ta'e waa eebba wayimoo maaltu jira maallaqa naa galchi naan jette akka inni itti galchuun dhabeetti achuma inni nama barbaade galchisiiseef. Kodisi bakka sagalee siisi wallahi amma nage gubee kay barwaansi ajaa'iba akkam viidiyoo kee ilaalee ani WhatsApp dhageessa Kaalido bilbila kaanirraan qabaan jedhe rikoordisi bilbila isa kaanirra WhatsApp addunyaa kanarratti rabbii rasuulii jedhaati rabbiin nama hundaa nama karaa khayrii rabbiitii biyya lamatti dalagatee deemu rabbiin nu haa taasisu. Hanga yeroo deemtanu yeroo galtanu kana hanga lafarra jettan namarran ejjitina. Wanni akka ilma namaa kana miidhanii ganda akiraa nama zullumtee asirraa deemte yookiin akka barbaadde jiru asirraa taatee gaafate ganda akiraa deemtu biyya kanatti asin deebitu rabbiin nu haa eegu. Isa kana qofa isinii dhaama. Tokko maatillee qaasin dangagaasanii du'a saboo jedhi du'a munaa kana jedhi. Saboo sana yeroo mee qabatta si deebi'u haa turte saboo sana. Wallahi saboo kana jedhi Muhammad Aljaziiraa hojjana jiraatan natti fakkaata. Isanni mana hidhaa jiru kana hidhaadha bee biyya galee ka'innaan gizeen biyya galee jedhu du'ee jechuun masaa guyyaa tokko ittiin booda dhageetu man kaalidii kana raasa'uutu Muhammadii hidhaa keessaa nuti baasuudha halkanii guyyaa Dubaayii haasa'uunu kana. Duuti bakka asitti meennuuf si galtee yoo khayrii dalagatte rabbiin akkuma ta'e ittillee jannata isaatiif azaaba isaatiif isa ta'uu hangoodha. Nuti waa murteessuu hin dandeenyu. Rabbiin nu haa eegu. Du'aa walii qabdha. Wal jaalala uumaati. Keessatti waan safuu keenya cabsu dhiirallee taanaan dubarallee taanaan.